waan barbaade warri kiyya naa godhaa namni jettu ijoolleen shamara birrii teessanitti hin taphatinaa jedha. Birrii teessan qabadha. Dhugama isiniin jedhan. Wallaahi birrii miilatti hidhadha. Yeroo ammaa namni kakabajamu mallaqaan. Dhugaa isinitti hima. Abbaa haati teellee tasi kabajuu yoo ati waa qabaatte. Obboleessi kee kasi kabajuu yoo ati waa qabaatte. Yoo ati kiisa kee keessa waa jiraatan jechuudha. Kiisa tee keessa waa hin jirre taanaan ati eenyuun birattuu kabajan qabdu. Haadha abbaan kee gaafa awwal ati galtu san mucaa kiyyaa ebeluu kiyyaa jedhanii si simatanii san booda sila mucaa waggaa kudha waggaa 5-7 biyya Arabaa taa'ee galee maaliin galee siin jedha. Martuu quba sitti qaba laala akkana karaa gubbarra dhaabatee wayita sitti dhufu sitti kolfa jedhe. Wayita sirraa achi galeetiin hin jedhe maal mu'eetiin durriyyeen hagammaa waan takkan qabdu harka qullaa galtee miti siin jedha. Akka wanni akkasii isin hin mudanne. Shamara hedduu mudate shamara hedduu. Wanni karaa deemu kun mee gaafa biyyatti galtanii galtanii wanni buna gurguraa ka karaa gubbarratti gurguraa kun guutuun ijoollee biyya Arabaatii galte yoo jedhan nama saalfachiisu. Isinii galaami. Kana waan taateef fursaan itti fayyadu. Mana illee ijaaratinaa yeroo takka yoo laalu mana ijaaratinaa yoo jedhee nama hiree namatti qabeta. Mana namni biyyaa waan ofii argirra. Mana namni biyya jiru. Birrii 500 geeffatu namni biyya alaa jiru miliyoonaan geeffata. Dhageettanii miti? Hacaqa isaanii dubbii kiyyaan. Namni waa ijaarteen beekta. Namni biyya jiru mana tokko yoo 500 geeffate ati biyya alaa yoo jiraatte birrii miliyoonaan geeffata. Namni itti yaadee si ijaaruun jiru. Wanni akkanaallee dhumate kuni haganaan bitame kuni akkana ta'e kuni akkana ta'e kuni akkana ta'e wanni takka lafa jiran. Baraan amma qabatama waan keessa ruubi isinii maara. Qabatama waan keessa ruubi isinii himaa jira. Maaliif keessa deemtee haate mana kana meeqaan geeffamee jettaan meeqa itti baafte tan abbaa ijaan agartaa mitire birrii hagana itti baafte 800 1700 siin jedha. As deebitee waan ofii keetii itti baafte yaadatta kaatama waan ofii mana keetitti wayita ala jirtu itti fixxe yoo walitti gammad waliin fuudhu bahaa fi dhiya. Manni ofii ka irra ijaarame kan namticha biyya jiruuti kee kasilaa ati mallaqa itti gadi naqee waa guutuu fixi jettu wanni takka lafan jira. Isinii galaa miti hooma takkan agartu zeeroodha. Yoo rabbi si laafisee ofii keetii bira dhaabattee namni qaamaa qabu faatu ofii bira dhaabatee akkasitti dalagate maashaallah. Ka garuu ala taa'anii achi mana ijaarsisaa achi maali jedhan kun ima xuruurta ati waggaa 10 yoo biyya alaa teetti waggaa 10 kana manuma ijaarta. Waggaa 10 mee namni akka gaafa biyyaa baate irraa haga yoonaa mana ijaartu hin jirtu haga har'aa makiinaa kan haganaan buuseedhaan dhagaa haganaan buuse asoon xareemoo maali jedhan takka haganaan buuse akkana godhe diikoora osomaa waan garagaraa sitti qabatan manni kee hin geeffamu. Manni hin geeffamne mana nama biyya alaa jiruu qofa. Hin dhumatu bar. Nama tokko nama dhugaan abbaan cimaa nama dhugaan obboleessa yaani hin argamu beek hedduun argamu. Hedduun argamu tokkotu lubbuu ofii kana jala dabarse wallahi lubbuu ofii kana jala dabarse waasii godha. Kun ammootu nama gaarii sitti fakkaatee si seenee kanaan bite riisitii sitti baasaa bar. Riisitii si baasa kun hagana godhee kun akkanaan hagana tahee meeshaan marti wajjiidha. Inni wasitti wanni marti qaaliidha biyya keessa akka itti jiraatan hin jiru siin jedha. Wayita kaan mana ofiillee asitti ijaarataa ani mana nama biyya alaa kana wayita laalu jechuudha. Ka biyya keessaatii miti. Wallahi dhugama. Mana nama biyya alaa kana wayita laalu wayita ijoolleen bara kana teessee ijaarataa jirti yoo ta'an namtichi mana si ijaaru suni wayita mana kee ijaaruu jammaru akka waan ka ofiillee waliin ijaaratu jammaruuti jalqabuuti. Wayita kee jalqabu ka ofiillee waliin ijaaratu waan jalqabu natti fakkaata. Maaliif baasii namni baasurraa laalee baasii isin baaftanirraa laalee biyya keessatti mana maal fakkaatu barfillaa maal fakkaatu kana yoo ati laaltee kun amma hagana fixeedhanii hagana bara kun haganuma fixee siin jedha. Birri haganaa fite. Ka ijoollee biyya alaatii galte kana meeshee ka mana kiyya bakka akkanaa dhaqaanaa laala. Dhayxee laaltaa. Birri meeqa itti fixet ani bar hagana itti fite siin jettee nama sitti immoo jira. Amma ijoollee Adaamaa keessa mana kiyya dhaqaanaa laala itti dhayxee laale meeqa itti fitte hagan. Kamaddii jiru hin gaafatta ati yoo meeqa fitte ani haganuma itti fitte. Wanni bahaa fi dhiya ijaarsi kan namticha bira jiree bira taa'ee ijaaratee saniin gahu birriin ammoo ka biyya alaa wanni inni baaseetiin hin jedhe sama'ii kan. Isinii galaami. Kana waan taateef hedduu garaa nama nyaata.